gadi bu'i warra siin jedhan hin dhagayin yeroon gadi bu'u hin qabu jedhi deebisiif. Ani obboleessa keessa raajii qannoodha. Sagantaa addaa sin beeksisuufan fuula keessan duratti dhiyaadhe. Innis amajji 22 hanga 24tti waldaan keenya waldaan Tulluu Araaraa magaalaa Hoolotaa keessatti argamtu sagantaa konfiraansii afuraa guddaa isiniif qopheessitee jirti. Maarree sagantaan kun guyyoota 3 tura. Jimaata ganamaa jalqabee hamma galgalaatti shiiftiidhaan gargar qoodame akkasuma qidaamee guyyaa guutuu dilbata guyyaa guutuu sagantaa ajaa'ibaatu jira. Guyyoota kanatti namoota rakkoo garaagaraa keessa jirtan dhukkubsataan akkasuma kan baratan kan daldalan sagantaa garaagaraa keessa kan jirtan seektara adda addaa keessa warri jirtan Waaqayyoon akka isiniif kadhatan warri barbaadan hundumtinuu sagantaa kanarratti akka argamtan jaalala Waaqayyootiinan isin afeera. Guyyoota kanatti eebuu keenya isa ta'e yeroo hundumaa Waaqayyoon hin waaqeffanna. Faarfannaadhaan Waaqayyoon ol hin qaqqabnu. Faarfattoonni guyyaa kanatti nu tajaajilan faarfataa naati akkasuma faarfataa amoo akkasuma faarfataa fayyeedha. Guyyaa kanatti sagalee Waaqayyoo hiruudhaan isiniif kadhachuudhaan an obboleessi keessa raajii qannoon isin gidduun jira. Waaqayyo harka isaa hirree isaa fayyisuu isa guddaadhaan nu gidduutti hin argama. Maarree sagalee kana kan dhageessan dhaamsa kana obboloota keessaniif sheerii godha. Karaa peejiitiin, karaa tiiktookiin, karaa yuutuubiitiin, karaa miidiyaa hawaasaatiin sagalee kana kan dhageessan sagantaa kana irratti lubbuu hedduun akka hiikamuuf karaa kee nama tokkoof karaa ta'i. Namni tokko dhufee yoo fayye siif bu'aadha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti immoo gatii guddaa qabda. Kanaaf namni waan baay'ee sheerii gochaa oola. Sagalee kana kan dhageessan bira hin darbina. Nama kan biraatiif qoodaan isiniin jedha. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaa hoteela Hawwii darbuudhaan daandii Koobilii buufata fayyaa galgal kuyyuutti achi ol geessu irraan gara harka mirgaatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa foddaa kanarraa isinii keenya nu bilbiltanii iddoo keenya argachuu dandeessu. Sagantaa kanarraa hin hafina. Guyyichi guyyaa keeti. Guyyoota 3 kana guyyaatti Waaqayyo nama baay'eef boojuu deebisuu hin ta'a. Guyyaatti itti gammaddee Waaqayyoon galateeffattu. Baroota kee keessatti waan sirraa kufuu dide waan karaa kee dura dhaabate karaa kee irraa Waaqayyo kaasee miilli kee ariitiidhaan deemee yeroo itti Waaqayyoon galateeffattu ta'a. Kanaaf sagalee kana kan dhageessan hundumtinuu sagantaa jedhamu kanarratti hirmaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin gara waldaa Tulluu Araaraa kottaan isiniin jedha eebbifama.